Ittaana Itaama Jurshumi olii galaa raayyaa ittisa biyyaa fi walitti qabaan mana maree nageenyaa naannoo Amaaraa Jeneraal Ababaw Taaddasaa raawwii hojii ergama raayyaa ittisa biyyaa ka ajaja bahaa ilaalchisuu ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan miseensonni fi hooggantoonni ajaja bahaa ergamaa fi dirqama heera mootummaatii fi lammiilee biyyattii itti kenname karaa naamusa loltummaa gonfateen bahataa jiraachuu himaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa ergama heera mootummaatii itti kenname dhugoomsuu fi nageenya naannichaa waaressuuf gahumsa olaanaa raawwataa jiraachuullee Jeneraal Ababaw Taaddasaa ibsaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa ergame itti kenname raawwachuun cinatti qaamota nageenyaa gurmeessanii leenjii barbaachisu kennuu abbaa nageenyaa akka ta'an taasisuun jiraattotarraa jaalalaa fi kabaja guddaa argachuun bakka diinonni socho'an yaaddoo nageenyaa rabbileessa taasisaa jiraachuu kaasanii haaluma kana ajaji kun naannawa humnoonni finxaaliyyii keessa socho'an godina Goojjamii fi kibba Gondarii tarkaanfii fudhatuun nageenya naannichaa waaressaa jira jedhan. Raaqez ከደቡብ ጎንደር ጀምሮ ጎጃም በሙሉ የያዘ ኃይል ነው። ሁሉንም ግን በስኬት ወጥቶታል። Ajajni baa humna walloo kibbaarraa eegalee naannoo Goojjam guutuu kan qabatee jirudha. Qabsoo hundumaa karaa milkaa'ina qabuun baatee jira. Uummata keessatti jaalala guddaa horateera. Bu'aan kun kan dhufe hooggansi ajaja kanaa naamusa loltummaa cimaadhaan waan hoogganeefidha. Humnoonni finxaaliyyii ergama diinota alaa fudhatuun nageenya naannoo Amaaraa jeequuf carraaqaa turan rukutamuu addii kutataa jiraachuu kan yaadachiisan Jeneraal Ababaw Taaddasaa humna aangoo fudhachuu akka hin dandeenye yeroo muraasa keessatti qabatamaa humnoota kanneen burkuteessuu ergama kennameef gootummaan bahateera jedhan. አሁን ጎጃም ላይ ያለው ነገር የምስራቅ ትልቅ አሻራ ነው። Ajajni baa humna badii Goojjam keessa socho'u kana adabuun toora qabsiisuu keessatti ashaaraa guddaa kaa'eera. Garee sibiila baatee dhufe kana torban tokko keessatti tarkaanfii fudhachuun xumuree jira. Raayyaan ittisa biyyaa miira jaalala biyyaa fi uummatummaa akkasumallee naamusa loltummaa gonfatuun gootummaa fi kutannoon birmadummaa fi kabaja biyyaatisaa jira ka jedhan Jeneraal Ababaw Taaddasaa hooggantoonni ajaja bahaa kun waan dandeettii hooggansaa cimaa waan qabaniif tarkaanfii humnoota finxaaliyyii fudhatamaa jiru akkaatuma kanaa itti fufuu qaba jedhan. ያበቃው አንዱ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሁለተኛው ህገ መንግስቱ Ajaja kana sadarkaa kanaan kan isa qaqqabsiisee lammii Itoophiyaa waan ta'eefidha. Inni lammaffaan ammoo heera mootummaa fi birmadummaa biyyaa tiksuu waan qabuuf kana raawwate. Biyyaaf aarsaa kaffaluun nama hundumaaf ni hojjeta. Sababni milkaa'ina kanaa inni biraan ammoo hooggansi waraana ajaja bahaa kana keessa jiru kutannoo fi dandeettii loltummaa olaanaan waan hoogganuu danda'eefidha.